السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تدفيدا وكنتا إفتوتو بكم ترجرتو ليوم بكجرات تاني بقرب بين دبر فتي أران سينكه في ساعتي كنا سينكه سنين ستة ساعتي نما كن ساعتي على كنيدي وروني من تبر لي شمار كفوني اسمه نجا أكون سيني أرى أكون hamburger ay badaratu jedhunan jette madaamitiya tarabbiini sodaanne jechuudha oo akkanaa miinamni oo akkanaan wallaahi maabiraatiin maan gibbii keessattuu kabraa haa ta'u mee akkatti maabiraatii kana mul'uunatti bante ta'u barbaraa jedhu jetti oo akkanaan madaaminti amala takka qabdi silaa gisee oo atiimii gisee qorraa odoo osoo jedhunaan jedhanii ay yummaati baddeeku gisee oqatiimi osoo gisee qorra hojjedhu jedhanii silaa baay'ee bareedaadha ግን isiin gisee kana itti mi'aana fakkaata gisee kana wawu akkasii ala kulli haalan alhamdulillah wanni goonan jiru waan ta'eef iyyuu موتي بيا جزائر كلها فجبا كوفانا كخياس أكسي داود تكيه نبل بلني تليفون أدانا بوجزي سني أيوة هنا سبسكرايب لايك شير قطوين دقيتنا نتشبه سندام سكينا طبعا كما كسي كمو تجتورا نمتين تيا المهم أكنتي oo akkana keessa taa'ii nyaata kana bidirra nu hojjetu jedhan sijjamar joo warri arab imaaraat beeytanii ni beeytu sa'aatii kana akka malee oo'a jechuudha wallaahi ibidda bira taa'anii kana hojjetu miti ibidda alumaa taa'uun inni ulfaataa jechuudha yaa nu jiruu biyya ormaati rabbiin jiruu biyya ormaati akkanaa tana keessaa hunda keenya iyyuu cufa keenya iyyuu yaadaan muraada keenya nuuf guutee nama biyya ofiititti galee biyya ofiititti mana ofii keessatti maataa ofii wajjin hafuura baafatu rabbiin hunda keenya nu haa godhu isiniin jedha. Akkuma san subscribe like share godhu commentii barreessuu hin dagatina warroonni nyaata kana barbaadanillee kottaa nyaadha kaasinillee madaamii wajjin silaayyuu madaamin amma laalaka amma kartoonii macarrasharra isiniif viidiyoo waraabee duran hin dagadhe kartoonii sadii hojjadhee ka hojjadhe kunin illee asiraa jechuudha ani immoo gibbii keessa jira أسكنوا على كنا ما شاء الله وكبري دا كنا تاي تمر جرا إنبين جرا واني مرو يعني جرا ورق غار جرانيني سينا شيس ورق غاري بتي مال جرا ما مكان سا خربت تاجرانيني سوي لك جرا تجتني تمر كمنا تمر اللي كبوسو جالك أبي إتيم ورا نام سقيا أكسي ربي نوالا فيسو جروت النبادة دوتين شهادة ربي نوهامدو إنا نما دوغا ربي بيوفيتي جلي كي وفيتي دو وفيتي ماماتي وفي الجين حفورة ما في ربي نوهاتا سيسو اسمين جرا بليوان كيا باي تقول فاتلا عرب مرات خنا كيستا او إيجا كنا جتشونا كمالي برانا جتشولا جلقاب مرات او اكمالي جلقاب جرا دوغا ربي دوبتا فاني كوشينا تويو دادبه جرا جتشولا او aduu kana keessa taa'u miti sa'aatii ammaa kana dhiisaa gaafuuraan nama qaama dhiqatee bishaan ofiif tagaahii nama roobni irrana aanatti garroobaa jiru jettanii osoo na argitanii akkasii alhamdulillah ala kulli haalan obsaan aannan goromsaa jette oromoollee yoo maaktu baraafiin furguggee malaan gad jedhanii jara darbanii jedhanii miire akkasii kaa jiruu ta'ee biyyatee natti biyyaan baate garuu kaa alhamdulillah haa ta'ullee kaa tufsinee sabrii qabaanne akkuma danda'ametti jala tarra akka kana fakkaataa isiniin jedha asumaan immoo nyaata kana arabbanitti dadhabee oo'a keessa taa'ee isaanuu nyaachisa waan ta'eef asumaan ilmaan oromoo cufa obboleeyyan isin hundaa isin affeeree jira
Tanya danda'am sakiyyaa isinin jira. Maashaallah rammoo waan jedhu yoo qilleensi xiqqoon jira garuu ni ho'a wallaahi ni ho'a akka malee ho'a. Yaalaa kulli haal kun akkatti kaaka saraarratti na hojjechiifti. Nyaanni kun zayita irratti illee hojjetama mana keessatti. Yaa nu amurimaa fi nyaata akka salarratti barbaada akka salarratti na hojjedhu aliyaanaan jette ergaan zayitii irra kaa'ee tinini dafee hojjedhe ofirraa geessa jedhee isheen kaadhofte akka salarratti hojjedhu akka sala qabsiisinaan jette. Akkasii jiruun sarratanyummaa akkasanii hin danda'u oo'ee akkanaa jechuun hin ta'u. Eeshiyaa madammaa maatii haadir jedheeni akkana. Akkanatti ijoolleen biyya arabaa akkatti birrii fidee ho'a kanaa wajjin yaani ho'a kanatti birritti jijjiirama jechuun ni danda'ama. Maaliif jennaan anjet ji'ootanii ho'a kana biyya arabaa kana keessatti baay'ee tokko ulfaatadha. Gabbahaniitiin waa tokko alaa fuudhuu alatti dalaguu dhiisati waa tokko maayyuu alaa fuudhuun hin ulfaatti. Jarri kaa mukayyifa keessa teettee achi adiyaa kana jedhu misaa hojjedhu malee jedhu dhugaa rabbiin gidditti malee yoo nu jiru biyya namni waan biyyaa baheef hin dagatu jecha maafi malee na salachaatee jirti kushiinaa jechuuni. Baay'ee tokko ulfaatadha isinin jedha obboleewwan kiyyaa du'aa illee laafu godhaadha rabbi yaada muraada kan keessiif haa guutu jedhaati. Rabbi yaada muraada keenyaaf guuchee ummaatii yaa maatii kiyya biratti cufa isaaniitu jechuudha. Isaan jidduu taa'ee waliin kolfee taphadhee bashannanee jiraachuu barbaada. Abbaa kiyya dabalatee maatii kiyya obboleewwan kiyya ilmaan kiyya dabalatee isinillee ilmaan kiyya akkasitti kaajara wajjin taa'u fedha. Du'aa naaf godhaadha akka gisee gabaabduu keessatti rabbi yaada muraada kiyya naaf guutee rabbi waliin naa qabee isaan jidduutti deebi'u. Akkasii jiruu fi hormaata akkanatti akkana keessa illee nu teessiftu kana jechuudha. Akka jedhanii baasuu jechuudha maaliin danda'aadha inni immoo ala galee biyya keenyatti mukayyifni illee dhabamu qilleensi biyya keenyatti mukayyifa caalaa beektu qaba. Akkasii isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Jiruun biyya kanaa baay'ee ulfaatudha. Gisee ho'aa keessattuu baay'ee ulfaatadha wallaahi. Akkasii ni ulfaata. Ho'a kana keessa ala taa'uun gaafa barbaadde beekaa kaasii misallee jechuudha. Misama indoomii halkanaa ho'uyyuu ho'ii arrabni ho'aa nama haa gubuyyuu malee aduun akkasitti namatti gadi baatu hin jirtu. Wallaahi gisee nyaata aduu keessatti dalagii jettutu jira jechuudha jechuun aduu keessatti odoon ta'in kasala irratti dalagii yoo isin jette dirqama immoo alatti dalaguu qaba. Maaliif jennaani kushiinatti kasalli na'u kan ajjeesa yaa obboleeyyan tiyya ni beektu warri kasala irratti dalaganii beektu kushiinaa keessatti kasala qabsiiftee nyaata hojjetuun baay'ee tokko ulfaatadha. Maaliif lannahu kasalli namuka nafsi illee nama baasu ni mala. Afuura kasalaa warri beeku ni beeka. Hatta nafsi mallee baasu ni mala jechuudha. Innaa yoo isin nyaata kaayoo kasala irratti ajaji jettu sana alumatti hojjetuudha dirqama jechuudha. Alumatti akka hojjetu naan jetteeti. Akkasii jarri kun gara nyaattii namaan qabanii dadhabdee taableen isaan bira hin jiru rabbiin nu laaffisu cufa kennafu warroota akka kiyyaa kashiidhaa keessa hojjettanillee deebi'eetini warra sodaatee hojjetu warra kahummaayyuu sarraatanyaa warra ta'e warroota akka kiyyaa cufa keessanuu rabbiin isin laaffisee yaada muraada keessan isiniif guutee rabbiin haadha fi maatii keessa warroonni ilmaan qabdanillee ilmaan teessan biratti ummaa teessan biratti abbaa keessan biratti obboleeyyan keessan biratti isin haa deebisu yaada muraada keessan isiniif guute jechuudha waan biyyaa baataniif guuttattanii nama gammadee jiru biyya ormaa tara jira karaa biyya teenya oromiyaa teenya jiitutti deebi'u rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha kana fakkaata laalakaa hamma isin kana mataa makanaaf haa baratteeti. Afurri kasala siraawi midhaan kasalaan hojjetame ni mi'aaya akkuma laalaakaa shiroon gaaz irratti hojjetanii fi kasala irratti hojjetan garagara maaliif lannoo kasalli midhaan ibidda irratti hojjetanii ibiddu kun iyyuu fakkeenyaaf gaaz irratti hojjetan gaaziin xalxala godhaa dafee osoo bilcheessa waan ta'eef amma shirooma biyya keenyatti yoo fudhanne jechuudha uummata nyaatuma kamuyyuu shiroo ta'inna uummata yoo haa ta'u kaiwati maamna kanallee ta'inna
وما كم بدين يو حتى ما ترشا جتورا كي بدان هجو تمت على كما برات نجت من رجستور أكسي أما بدان كني مياوان بدان هورا بدان نجت من رجستورا كنا جيسيني كنا فكاتا ما أني ديم فيه طبعا حركتكم بقول لك بتوف كسلان ما فكنا هكذا سنين جدا بولي وانتيا جتبا أنا جتبيسا إن شاء الله ربي نفارع في سوتر تجاري أنكرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسكرايب لايك شير كلون دقتنا أنا كنت سا دعاء اللي نافقدا ربي يا دم رادي كان كيسي فاقود أسوكاي تجدا دوكا ربي مي دعاء نافقدا دعاء فدا أكبر دعاء نبرة واجستي دعاء نافقدا على سنين تدا بولي وانتيا turtii gaarii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baay baay nagahatti warroonni birallee